Ora faate dhugaayte salamtoota. Seenaa ani barsiisaa jira. Akkasiin mootummaa taatu barbaada. Barbaadaan gurguruun barbaada. Sirigala. Maal jechuudha? Ani barsiifadhee akkasiin mootummaa taatu barbaada. Obboleetti. Mootummaa erga taatee booda tagoota. Ka barbaaddetti heerumti. Okkoo taadaa isiin ka barbaaddetti haa heerumtu. Bar rabbi jedhaa karaa gubbaan ciisini jira. Bar kama barbaaddetti. Mucaani jaalanneef han jaaladhuuf malee arsiin narra na wajjin haffaasaa bitteef mo'annan bitteef. Hayi. Barsiimo intalli ta gosaati obboleessa kiyya maal taate? Dhiisi obboleettii tiyya gosa ittee walitti nu dhoofini namni na wajjin abbaan kiyyaayyuu waan binneef dura dhayi jiraachi. Dhageeffadhu intala kamasii waliin hin dhalle kana kamasii waliin hin guddifne kana gaafa ati gurgurtu abbaanis uffata abbeeraanis uffata gosa keessa. Dhufanii haa kennanii. Eeka akkas kamasii waliin hin dhalchine kana kamasii waliin hin guddifne kana gaafa gurgura namni arsiin mammaattee baru. Gursummeetti fuuti nama geettu galchaan nama nan qattuuta jettu wayiiti jira akka mammaa kaatitti jechuudha. Intala guddisnis dhagayi. Ani seenaa jammar ka isiin jaalatte fidee mana kiyyatti waliin mana godhee fi bitee fi waliin jiraachisa malee warra soddaatuun galchuu iyyuu. Sii ta'aa kun. Akkas taanaan intalli dandeeqee fuuti jechuudha kan maal. Deeqeetti fuuti. Wanni dhufu jira. Itti fuudhi kaa. Maaf godhu gurguradha jette itti fuudhi kaa. Jenneen gurguradha jenneen ta'u mucaan keessan. Mucaan qawwee. Itti fuudhi kaa bara intalli dandeeqee fuuti jechuudha. Amma maa ergatte ati? Atuuyyuu ta'e isirra guddoo akka waan isiin heerumne waa'ee daa'imaa dhiisi qosaaf jennu. Ati aadaa arsii keessa hin jirre hin baasin. Hin barbaadu aadaa keessan hin bula arsii miti an chaayinaa. Fuuti mana heerumti dhugama wallaahi qaba biyyeenya. Fira qabdaa taphattamoo amma akkam akkaataan kee? Nan dandeettu dhiisi miira keessa galeera uummanni kiyya. Afaan irra dabarsee bara namicha kana wallaahi waliin gubadhe. Afaan rabbiin afaan kana irra dabarse. Quraaniif duwwaan si moo'ee naaman. Hungurbaan laffaatii xiyya kan waggaa lamaa bara jechuun sa'aatii deemee afur keessatti hin balleesse jee bara karoora qaba. Maalinni namicha qooyaa kan dhufee namicha qontaa san kungiyyuu kimu maarree kasaa jee. Qawwee shimbirroota akkaan na doorsisaa jira. Urmaati maali itti araamsee amma araarama ayyee. Uzambila dammarka kan nuti morkan kan ini. Uzambila araarama Muzambil harka kan ammaan tana jaangoon jahuftee jirti amma deengadda soddaan ammaan tana osoo nan dhagoo si dhoowwatee jira abdii muratu jirti malee amma abdii muratu amma booda kuno soddaan seenaan teetiin aan jee jira. Tagaleen kee jiru Muzambil. Na dorgattani. Na amma araarama akkasiin araaramtan barbaada araaratu dursa. Okay, akkitti araaramnu akka takka qofatu jira. La akka deetti akka ziiteetti araaramnu nara akka ziiteetti miti araarri qabu jiddu galatti bu'a malee. Ani yoo inni seenarraa bu'in abadan araarama hin qabnu. Seenaa yoo naaf hin dhiisin araarama hin qabnu. Osoo seenaan hin dhalatin garaa haalatitti jaalataa ture bari inni yoo maatiin inta durbaa argadhee soddaa ta'e na jaalataa ture ati kaleessa dhuftee bara. Ana rabbiin wal fakkeessee nuume naaf seenaan xiqqoo wal fakkaatan nu jechaa jirani. Aboo maal wal fakkaatanii miti dhaabi. Namni si jaarsaa jaartii baara takkarraa waraabaa jaan amma nuti akkasitti asii miti nuti garaa wanta rabbii waliin nu fakkeessee nu haati ammaan taa dhuftee nu jidduu burraantuu miti. Seenaan na fakkaatti jettee yoo yaadde dogongorte. Namni si fakkaatu inuu hin jiru addunyaa irraa. Ati amma abdii muradhu. Seenaan nuyi la fakkaatti gara. Amma waa'ee seenaa itti deebina araarama isin ooyifii walii godha isin lamaan suudhi jirtanii seenaan kaayiroo jirti. Asirraan Ameerikaa deemtee achirraan 4 kiiloo seenti. Nama araarama ture ispoortii barateetti boodigaardii ta'uu danda'utu achirraan qaxaree achirraan janatee seenaa argachuu danda'a waan ta'eef bakka isin jirtan addaan fagoodha araarama.
Allah ti samira jirtu se mare la faratti wal abina taya sanin tayina itti ya ina bara kana jenne amma mucaan kun sponsora yoo godhiif jette godhuuf hin danda'u. no Ati godhuuf hin dandeessa? arkan namtu mitilis Waa'ee mallaqaa ta'i. Waa'ee mallaqaa ufi barbada tena amma wallahi amma osoo ati dhageettu dawwalee sponsora godhaaf garuu waadaa takka yoo ati naa galte. sponsora kami biya kam Awustiraaliyaa biyya filatamtuu addunyaa irraa magaalaa Arabiyaa bitti deeman saagadeen. Awwaala rabuusi deemta tasu Arabiyaa. No. Milbourne wallahi isiman biyya wanni jiraachuu hin ta'u wallahi lafi. Melbourne geessu fedha ati sena Zambilin jakatini ta'a kabro. Yes. Wallahi dhugama wallahi billahi kakataan ati sena Melbourne geessite te biya araba te ish faida tan ujala fagezu male Nee gaafadha. No. Ani keezii qaba laal. Nama keezii eeggataa jiru. Ani wallahi lazi. Bakka gaafuma Melbourne kana tilaite gaafati keezii keetu baratte Melbourne daitu terin mo birati dal chamara kon kabare ucara gabu isabdada Ya dhalattee hin jirti maan sanin barbaadu barsee nama Ona wadi besuka. Mozambile. Oi fi gora mo Amma- rabbi di taritti debina Amma- ban jarzuma abba Wal. Bari saan fi goru jebar. Abdi murte de magrubani. Abodala de tuna. maal irratti ho'ii goona waan irratti ho'ii godhantu hin jirre bari hin jiru. akkam tayo dare Ani yoo gurbaan kun didee mulumaa gartee ittimtu gartee himadittuun du'an diddu jedhaniimi haga ummanni kun warra gumaa ta'utti ma inni buluka agate akka sodaachiftu waan buluka dhugusitti fakkaata dhiirasitti fakkaatu sportanya dha bar lubbuu namaa galaafacheessu Sauye min eyyafallaqu ነው anillee sule wajjin jira illee gaafas yoo ati araara didde sule wajjin dhaabat bas Muslee wajjin dhaabatin maaliif beeyta? maal irratti walloossan Ibsaayyee makiin ol kaate jedhi laal waan isiin jette 300 fi 99 jira jedhi fooloon isii durbummaa tana mana ibsaa kiyyaatti balleessuu qabaa 400 guutuu qaba mana isaatiin naan jette dadda fi durbummaa asitti balle Buna fit maal asal jirta? Buna tokko gurraachi deema dachi deema Buna fidee Ma haadha Faaxii maal jettee namni akka koo wallah homaan jenneen wallahi jee wallah homaan jenne koongiraa jedhi jedheen maal si jettee an buna fiduudhaaf achi deemee dhufe Omaa hin jenne 400 guutaa jette. nama dhibba takkaa irra taabar kun inni guutama gisee laayifii seenee hoo Guutaan kaasitti guutuu qabanii. sagal ta'e Guute jedhaa jiranii baruu fi. ummanni maaliif akka qofa wallahi haadha Faaxii waa jettee abbo homaan jenne Ana bira maa guunde duruunyi. Guute homaan jedhanii. jenne maa inni sirraa saawsaawaa jedhe dho'essu dhugaadha warri koomantii Maa jette beektaa maa badii looshin naan jette.